Oduu keenya nun godina Shawaa Lixaa Naajibaat sagantaa Daamii Ukkeetti haleellaa milishaan Amaaraa uummata irratti bananiin miseensota maatii dabalatee yoo xiqqaate lubbuun namoota 7 darbuun himame. Haleellaa daguutti raawwatame kanaan miidhaan jabaan mudateera kan jedhan miseensi maatii miidhamtoota gandoota aanichaa kanneen akka Maruu Gajjaa, Maruu Bahaa fi Abbayyii Reejjii jedhaman fa'aa keessattis haleellaa wal fakkaatu raawwatamu. Uummanni qe'ee isaarraa buqqaafamee ala jiraachuu ibsanii jiru. Siiraaj Sabaaf bal'ina oduu kana qopheesseera. Gurraandhala tokko bara 2022 guyyaa gaafa qibxataa ganama keessaa toora sa'aatii tokkotti gandi Addaamii Ukkee humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin yoo haleellamtu abbaan isaa obbo Qalbeessaa Fixeensaa hojii manaa ba'anii waan turaniif haleellaa kana keessa lubbuun darbu miseensi maatii Oromiyaa miidiyaan neetworkitti hime. Haleellaa milishaa Amaaraatiin raawwatamu kun ganda tokko qofa keessatti lubbuu nama 7 dabarsuu kan himu maddi Oromiyaa miidiyaan neetworkii haleellichi kan hin eeggamne ture jechuun taateen akkanaan raawwatama jedhanii waan hin yaadneef qopheen ittisaa homaatu akka hin turre miira gaddaa achiin dubbata. Guyyaa jedhame kana jechuunis gurraandhala tokko bara 2021 ganama keessaa sa'a tokko booda godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat gandoota baadiyaa 4 keessatti sa'aatii wal fakkaatatti bifa tokkochaan haleellaan daguu raawwatamu OMN odeeffatee jira. Ganda Daamii Ukkee keessatti miseensota maatii tokko kan ta'an obboloota lamaan Caalaa Fayyisaa fi Hundee Fayyisaa abbaa fi ilma kan ta'an Tasfaayee Isheetee fi Katoo Tasfaayee namoota biroo Gammachuu Baqqalaa Warqinaa Goonfaa fi obbo Qalbeessaa Fixeensaa bakka tokkotti haleellaa milishaa Amaaraatiin ajjeefamu madda keenya kun himee jira. Yaa'u godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Daamii Ukkeeti. Achi kan immoo ta'ii kana nurratti hojjete abaartota bifa Amaaraatiin fannoo diimaa kan jedhamu hidhannoo guutuudhaan dhufanii maatii keenya rukutanii turan beektu. Namoonni hojiidhaaf sa'aatii malaa jedhanii sa'aatii tokko akkasitti sa'aatii tokko irratti guyyaa isaa lammaffoo kibxataadha. Kibxataadha jarri kun eeganii ciisanii waraanaan eeganii namoota tokkicha namoota torbaddoo tokkotti hidhamu torbaddoo. Tokko faazarii kiyyadha tokko Qalbeessaa Fixeensaa tokko immoo achi hullaa kiyyadha bakka jedhama tokko immoo Tasfaayedha maqaadha abbaa filmadha. Lamaan isaanii immoo obbolaadha Caalaa Fayyisaa fi Hundee Fayyisaa jedhamu. Haleellaan kun erga raawwatamee booda jiraattonni gandoota afranii buqqa'uun gara magaalaawwan naannoo sanaatti baqachuu kan himu maddi OMN maatiin gaddi itti galim namoota jalaa darbanillee sirnaan awwaalateen booyallee taa'uu hin dandeenye jedha. Gandoota haleellaa kanaaf saaxilamanii guutumaan guututti buqqaafaman keessaa Adaamii Ukkee, Maruu Gajjaa, Maruu Bahaa fi Abbayyii Reejjii muraasa ta'uu kan himu maddi keenya kun ganda Adaamii Ukkee qofa keessaa abbootiin warraa 2500 ol ta'an buqqaafamuu dubbata. Kun maatiin olii gadi buqqaanee akka nama dachee hin qabne irratti dachee ormaarraa akka jirru akkatti buqqa'aa jirra. Warri buqqa'anii jiran kun achi bakka kaantaanii gara magaalaa gurguddaa kaantaanii maatiin ayyeeyyiin kan humna hin qabne achumatti kan nakamaaraa kan xiqqoo humna qaban immoo gara magaalaa naannoo deemaa jiru. Kan buqqa'e immoo ganda godinuma Shawaa Lixaa aanaa Jibaat jalaa ganda 5dha. Abbayyii Reejjii, Maruu Bahaa, Maruu Gajjaa, Adaamii Ukkee, Kombolchoo, Maruu Kombolchoo. Gandamma kana buqqa'ee jira. Kana dura Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti haleellaa wal fakkaataa milishaan Amaaraa raawwataniin dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman buqqaafamuu fi gariin ajjeefamuun ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun haleellaa aanaa daannoorraa gara aanaa Jibaatitti ce'e kun aanaalee kan biroo godinicha keessa jiranitti babal'achaa jira. Waraanni milishoota kanneeniin uummata Oromoo irratti baname godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessattis itti fufee jiraachuu odeeffannoon OMN qabu ni mul'isa. Guyyaa sadii dura hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa Komaandar Adaree Tolaa uummanni Oromoo diina isatti dhufu waan hin beekneef hidhachuu qaba jechuun isaa kan yaadatamudha. Oduudhuma wal qabatuun godina Wallagga Bahaa Naalimmoo bulchiinsa magaalaa ganda Fiixa Baqqoo jedhamutti milishaan Amaaraa waraana uummata irratti banuun lubbuun namoota hedduu darbee uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'ee jira. Haleellaa Amajjii 23 bara 2022 daguutti uummata irratti baname kanaan namoota nurraa ajjeefaman awwaallachuuf illee hin dandeenye kan jedhan jiraattonni magaalattiin hanga yoonaa to'annoo milishaa Amaaraa jala waan jirtuuf uummanni qe'ee isaatti deebi'uu hin dandeenye lagatti erga galee torban 2 guunneerraa jedhu. Milishaan Amaaraa meeshaa waraanaa gurguddaan waraana banan kunneen kaayyoon isaanii uummata Oromoo guutuutti lafa isaarraa buqqisanii dhuunfachuu ta'us ibsanii jiru. Guutuu oduu kana qopheessineerra.
Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu bulchiinsa magaalaa ganda fiixa baqqoo jedhamutti waraana milishaan Amaaraa amajjii 23/2022 uummata irratti bananiin lubbuun namootaa darbee jiraattonni qe'ee ofiirraa buqqaafamaniiru. Milishaan Amaaraa aanaa giddaa ayyaanaa ganda Ndooree Dichoo keessatti of ijaaruun haleellaa daguutti uummata irratti banan kanaan lubbuun namoota hedduu darbeeraa kan jedhan jiraattonni Aanaa Limmuu namoota nurraa ajjeefaman illee awwaallachuuf danqamnee hanga har'aatti taatee suukanneessaa argaa jirraa jedhu. Gaafa uummatatti seenanii uummanni of harkaa meeshaan qabu, of harkaa hidhannoo qabu, of harkaa waan tokkoon qabu, hin dhufa hidhee kan eeggates hin qabu. Ganama bariidhaan irra ba'anii uummanni daa'imni hirribaan ka'ii utuu haadholiin waan tokko hirribaa waan tokko hin jedhin meeshaa sagalee gurguddaadhaan dhukaasaa dhufanii kallattii naannoo iddoo Ndooree Dichoo jedhamurraa ka'an. Achumaan dhukaasni sagaleen dhaga'amaa dhufu as nu bira ga'an seenu nun waliin sawaan hin beennee fi iddoo sanarraa kaanee gaafa mandaratti seenan lubbuudhaan hundumtuu kallattii garaagaraatiin lagatti nam'ee inni lubbuun isaa baase lubbuun isaa miilli isaa baase inni miilli isaa dadhabe immoo jaarsoliin ijoolleen kan isaan irra ba'an mana keessatti kan ba'an mana keessatti fixanii gubanii. Magaalaa Aanaa Limmuu magaalaan Fiixa Baqqoo lafa isaarra kan darbe manni isaan jiru qabeenyaan keenya hin hafne har'a immoo nama 10 olla keessaa sareen baaftee nyaatte litiri tokko gachuu dadhabnee naan taanillee aturu diidatti sareen nama tumaa jira. Waan tokko nageenyaa kan eegaa jiru waan tokko hin jiru. Bireniitiin nu tumaa jiru kun har'a iyyuu amma kun hoida laga bulle bireniin nutti gadiinaan. Har'a ganama sa'aatii 8 nama Margaa Faayisaa jedhamu yeroo darbe namni biyyootti deebisee sareen kun amma kana deebitee biyyoon irra keessa waan ta'eef gottotte ija keenyaan ilaallee boonyee waan godhamne kataa kan jirru iddoo sanatti kan afaa agarraa jirra kun amma manni gubatee qabeenyi gubatee dhangaan tokkittiin hin dhumne manni tokkittiin hin hafne. Magaalaan ganda fiixa baqqoo guyyaa haleellaan kun raawwatamerraa eegalee hanga har'aattuu to'annoo milishaa Amaaraa jala jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni lubbuu ofii baraarfachuuf lagatti gale hanga har'aattuu qaama isaaf birmatu dhabuun rakkoo hammaataa keessa jira jedhu. Uummata yoo xinnaatee abbaa warraa 8 hanga 9 kan naannoo sana keessa jiraatu amma kun isa ammaa kana saayitii ammaa kanallee namni torbee lamaaf laga keessa taa'ee gammoojjii garatti ba'u dhabe iddoo sanattis qaamni isa dadhabu qaamni isa barbaadu dhibee qaamni isa ilaalu dhibnaan onqoodhaan kunoo laga keessa deemee ija boqqolloo funaanee ija boqqollootiin jiraataa jira kan ba'uu dadhabee lagatti du'aa jiru jira mandara keessatti inni du'e immoo sareen kun akkasumatti mandara keessa deemtee sareen hin nyaatu qaamni mootummaa ani nageenya kanan eegsisaa nageenya kanaaf dhaabadhe kan jedhee irratti ga'ee ilaalees isa du'es kan ilaaleen jiru rakkoo guddaadhaan iddoo kanatti miidhama humnaa olii hammamaallee miidhamaa kan jiru. Milishaan Amaaraa gocha kana raawwatan yeroo garagaraatti akka nu buqqisan nutti dhaadataa turaniiru. Kaayyoon isaanii guutuutti qabiyyee keenyarraa nu buqqisuun laficha gara naannoo Amaaraatti kutuudha jedhu. Gochichi meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhachuun bifa qindaa'een kan raawwatamu ta'us ibsan. Qaamni kun nuu bilbilu qindoominaan naannoo Amaaraa Baardaarii irraa kaanee qindoominaan kaaneerraa guyyaa tokko hin barbaadne jedhanii yeroo hundumaa doorsisa ijoollee garaagaraatti nama garaagaraatti himaa turan yeroo hundumaa qindoomaniiti kan isaan kana raawwachaa turan barriin gaddaa akkasuma bakka mandaraa Asirii yookaan immoo Angar Lalistuu jedhamu irratti akkasuma duula kana geggeessan yeroo duula kana geggeessan ijoollonni isaanii wajjin baranne tokko yeroo nutti manitti nuti ganda keessaa yeroo duula kanaaf kaanu ganda tokko keessaa nama 80 meeshaa 80 kaana ganda tokko keessaa 80 kaanee raayyaadhaan yookaan gamtaadhaan kaaneeti biyya tokko bubuqqisnaa kaayyoon keenya yeroo hundumaa kaayyoon keenya akka kanattidha. Of deeggartanii hin taa'inaa jedhanii ijoollota itti qabittillee intaalayyoonni Amaaraa kun yeroo hundumaa Milishaan Amaaraa deeggarsa hidhannoo leenjii fi humna namaa Goojjam irraa argatuun uummata Oromoo irratti waraana banee jiru kun aanaa giddaa ayyaanaa ganda Ndooree Dichootti of ijaaree achirraa kan bobbaafamu ta'uu dubbatu jiraattonni Aanaa Limmuu. Maddi ka'umsa jara kana yeroo hundumaa isaanii iddoo bakka aanaa giddaa ayyaanaa